akkuma ilaaltanii agartanitti namni idduma taa'utti gadda adda addaa itti dhagaamee ibsachuu irratti argamanii keessaafuu daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaalatamoo akka odeeffannoon gara keessaatiin nu dhaqqabaa jirutti amma yeroo ammaa Finfinneerraa nu geetti Oromoota baay'ee daandii itti cufanii sirna awwaalchaa kanarratti akka hin hirmaanne akkasuma warri Ambootu jechuudha guututti akka hin hirmaanne namoota muraasni qofti akka irratti hirmaatanidha odeeffannoon nu gahaa jiru saniif daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaalatamoo wanni hedduu nama gaddisiisu Haacaaluun goota Ambootii miti goota Oromoo hundaati arra silaa iddoo inni keessaafuu interview isaarratti fardi keenya jedhee iddoo innitti dhaadate iddoo innitti Oromoon mataa ol qabattee akka itti deemtu itti mormaa ture umrii isaa guutuu Oromoodhaaf wareegama qaqqaalii kafalaa itti ture magaalaa gudditti handhuura Oromiyaa tan taate Finfinnee keessatti kan awwaalamu qabu ture garuu arra diinni Haacaaluu Hundeessaa yeroo lama ajjeese jechuu dandeenya waa maraafuu Haacaaluu rabbiin haqasaa haa baasuu jenna Haacaaluu ajjeesuun Oromoo miliyoona 50 cinaa takka ajjeesuudha Haacaaluu ajjeesuun Oromoo jilbiifachiisuudha saniif Oromoon ammarraa jalqabeeti khani tokkummaadhaan karaa hundaanuu tokko tahee osoo waliin qoonne amantiidhaan kutaadhaan karaa hundaanuu tokko tahee yeroo itti Oromoon fuuldura tarkaanfattu yeroon amma yeroon xumurri gabrummaa itti xumuraniis amma Oromoon kutaalee addunyaarra jirtu hundinuu duuti Haacaaluu kun kan boodaa Oromootaaf ta'uu akka qabu nutis gamanumaan gaddan dhagaamee ammallee irra deebi'ee ibsachaa saniif daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaalatamoo sirna awwaalchaa gootichaa reeffa artistii Haacaaluu Hundeessaa ammaan tanaa kallattiidhaan Oromoonni baay'een akka irratti hirmaatanii qoodarraa hin fudhanne kan dhoowwanii namoota muraasa qofaan Ambootti awwaalaa jiranidha waa maraafuu Haacaaluu dhiigasaa ni bahaa Oromoon ni baafatti jecha ammallee tamsaasa neetworkis waa hunda cufanii Haacaaluu akkuma awwaalanitti awwaalanii gootota Oromoo ammas kan hafan kan akka obbo Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa toora nama baay'ee kan ammaan tan hidhaa keessatti dararamaa jiran keessaafuu namoonni hedduun akka ibsanitti haalli Jawaaris hedduu rakkisaa keessa jiraachuu dubbachaa akka jiran dhagaameeti jira kana ukkaamsuudhaa fi du'asaa akka Oromoonni kallattiin illee hin daawwanne uggura kaayirratti argamanii saniif gaa nutis gaamee hamma dhumaatti gaa asumaan gaa televiziyoonumarraan kallattiin isin bira gahaa yaalii kan goonu tahaa ammallee hin fagaatina hundi keessanuu iddoo jirtanii gadda keessan itti ibsachaa yeroo kanatti Oromoon tarsiimoodhaan tokkummaadhaan gamtaadhaan wal jara hiriiree nafxanyaa arraan tana ija nu jaamsee tana Oromoon tokkummaadhaan ofirraa dhorkuu qabdiin kun dhaamsa keenyaa tamsaasa kallattii kana daawwachaa hundi keessanuu nu faana turtii gaarii isiniin jenna haala kanaan gadda isaanii ibsachaati kan jiranidha gootichi Oromoo Haacaaluu Hundeessaa Oromoo hundarraa du'ee Oromoo qofa osoo hin ta'in biyyattii Itoophiyaa jaamtu san hundarraahi akkasuma addunyaa guuturaa nama du'eedha goota Oromoo yeroo rakkoo san keessatti yeroo diinni haala hamaadhaan Oromoo gabbahuu dhorkee akka bihetti namni meeqa karatti hafee dubartoonni meeqa gudeedamanii
haadholeen keenya meeqa ajjeefamanii yeroo wayyaaniin ummata keenya itti guraaraa turte sanitti nama ija diinaa dura dhaabbatee dhugaa itti himaa ture. Oromolleen akka jabaattee qoma dhiibdee tokkummaa siitiin wayyaanii akka maqaletti firraa galchitu nama godhaa turedha. Gootni Haacaaluu Hundeessaadha. Gootni Haacaaluu Hundeessaadha. Guyyaa tokko wareegama qaqqaalii kafale kanaaf bilisummaa ummata kiyyaaniin harka je'ee karoora inni karoorfate diinni arrantana karatti hambise. Haacaaluu Hundeessaa arra ajjechaan isaa kun ajjechaa gootota Oromoo, ajjechaa hayyoota Oromoo, ajjechaa beektota Oromoo kan Oromoon akka ijaatti beeytu hunda ajjeesuudhaaf karaa taraarameedha. Diinni arrantana waa malee miti kan Haacaaluu karoora isaa inni abjuu isaa karatti karaa mureef. Garuu abjuu isaa diinni karatti irraa mure ja'us kaayyoon Haacaaluun qabsaawaa fi ture. Wareegamni qaqqaaliin Haacaaluun qabsaawaa fi ture. Yoomiyyuu taanan arraas borus akkaan taatu akka maleen taatu galma gaha jechuudha. Oromoon bilisoomee bilisummaa isaa gonfatee eenyummaa isaa gonfatee lafa isaa harmeessaa Oromiyaa irratti abbaan biyyummaa isaa guyyaa mirkanaa'uuf fagoodhaa miti. Yoo nuti tokko taane wareegama qaqqaalii Haacaaluun Hundeessaa lafa taraaree xurree inni kaaya kana hundi keenya ol deebinee yoo rafuu baanne galmaan gahuudhaaf gufuun nu dura dhaabbattu takkalleen hin jirtu. Oromoon yeroo ammaa keessatti yoo dhugaan hadooddiin Oromummaa san jiraatte yoo dhugaan ilmaan Oromoo kutaalee garagaraa keessatti dhiigni isaanii dhangala'aa jiruuf hadooddiin jiraate Oromoon mana galee rafuun fafa. Yeroon kun biyyoonni adda addaa fakkeenyaaf kanneen amma akka Ameerikaa yeroo gabaabduu keessatti fudhannee ilaaluu dandeenya. Sababa du'a nama gurraacha tokkootiif qabeenyi baay'een barbadaa'ee ummanni adiilleen cinaa dhaabbatee gaafiin isaanii deebitee fi diinni arrantana poolisoonni federaalaas ta'ee humni biyya bulchaa jiru kan arrantana Oromoo akka jawweetti lafatti dhiiga isaanii daaraa godhaa jiru kana poolisoonni san jilbiiffatanii dhiifamaa yeroo itti gaafatan hundi keenya waliin arginee jirra. Kana hundaahuu Oromoon hedduu obsite. Obsi Oromoo kun garuu gonkumaa wanni ibboo deebisan jiru galmaas ni gahaa. Saniifuu Oromoonni hundi keessaafuu odeeffannoon garagaraa akka nu gahaa jirutti yeroo ammaa keessatti kutaalee garagaraa keessatti Oromoonni baay'een akka ajjeefamaa jiran namoonni hedduun akka hidhamaa jiran dhageenyeeti jirra. Miidiyaan diinaa yeroo ammaa keessatti nama 50 qofa jeeti olola oofaati jira. Yeroo ammaa keessatti karaalee garagaraatiin ifaa irraa cufuun neetworkii cufuun bilbila cufuun miskiina hedduu gataati jiran. Yaa Oromooto abshir teenyee bo'uun arraan booda nuuf ga'a. Teenyee bo'uun arraan booda nuuf ga'a. Hunda keenyaan tokkummaa keenya cimsachuu qabna. Wal qoqqooduu hin qabnu. Arraan booda yoo tokkoomne kanii furmaata waaraa argachuu dandeenyu. Yoo tokkoomne qofa kani gamtaadhaan waliin tarkaanfachuu dandeenyu. Yoo tokkoomne qofa diina akkanatti ija teenya nu jaamsaa jiru kana kan ifirraa dhoorkuu dandeenyu. Kanarra eenyummaan keenya guutuu Oromiyaa qofa osoo hin ta'in guutuu addunyaatti lalisee Oromoon akka Oromootti
iddoo barbaade oromummaa isaa qofaan boonee ittiin jiraatu kan mirkaneeffachuu dandeenyu yoo arraantana hidda cimaa hidda jabaa tokkummaa san irratti osoo amantii waliin qoodin osoo kutaadhaan waliin qoodin kun kutaa kana kun amantii kana osoo hin jenne yoo tokkummaa qabaanneedha. Oromoo keessaafuu guyyaa lamaan sadeen kana keessatti gadda hamaatu hunda keenya hulaanu dhadhawaa jira. Osoo hedduu gaddaa jirru osoo gadda keessa rifannee nyaataa dhugaatiin nu bishaawaa jiruuti. Ammas ija Oromoo gootota Oromoo kaan hidha guuranii gariis akka dhabamsiisan dhagayaati jirra. Yaa Oromoo. Oromoon ammaan booda karaa dandahameen mirga isii falmachuudha qabdi. Kan biyya ambaa keessa jirus kan biyya keessa jirus wanni guddaan nurraa eegamu tokkummaa keenya cimsachuu qabna. Tokkummaa keenya dhabuudhaatu diinni qaawa argatee arraantanam ija teenya akkanatti miidhe. Egaan daawwattoota keenya gaa kabajmoo